Hawaasni fi hojjettoonni yunivarsiitii Bulee Horaa mindaa isaanii ji'a tokko birrii miliyoona 19 olii fi dhiiga arjoomuun raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa akka jiran himan. Qaamaan deemnee achitti argamuu baannus asitti waan humni keenya nuuf eeyyamu mara gumaachuuf duubatti hin jennu jedhan. Inni tokko achi du'a biyya allaattii nyaata anammoo asi bashannanee jiraachuu nan barbaachisu. Waan danda'uun gargaaru bira dhaabbachuu. Haati ta'een abbaan ta'een har'a bada hidhatanii waan qabanurra bassoo hojjeta buskuutii adda addaa dalagaa fe'anii horii kenna. Deemanii raayyaa ittisa biyyaa birada yoo ammoo qaamallee deemnee bira dhaabbachuu dadhabne nuti maano waan qabnu waaqni nuu kenneera dhiiga nuu kenneera karra nuu kenneera waan qabnuuni dhiiga qulqulluu qabna hin kennina bira dhaabanna dhiigi kiyya tokkochi nama fayyisuu qaba waan ta'e lubbuu isaa ka oolchuu qaba waan ta'e. Haalli biyyi keenya amma keessa jirtu balaa qaamonni biyya kana diiguudhaaf socho'aa ittiin jiran karaa kaaba biyyattiitiin isa kana qolachuudhaaf gatii raayyaan ittisaa kaffalaa jiru. Inni lubbuu isaa dabarsee naaf laateeti biyya koos anas nagaan akkan jiraadhuuf jedhee akka jiraadhuuf gatii naa kanfale kanaaf anilleen yoo isa biratti bakka dirree waraanaa sanarratti argamuu baadhes bakka hojii hojjechaa biyya kiyya tajaajilu sanatti miindaa kiyyaa fi dhiiga kiyyas isaa arjoome isa bira dhaabbachuu kiyya agarsiisuudhaaf. Rakkoo yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti mudate dafanii goolaba itti godhuuf tokkummaan waliigallee hojjechuu fi waldeeggaruun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Kanaan alas hanga adda waraanatti maluun aarsaa barbaachisu kaffaluuf namoof qopheessuu qabaanis kaasaniiru. Rakkoon kun nurra dheeratuu hin qabu. Dafnee gabaabsuu qabna. Gabaabsuuf immoo tokkummaa keenya gaafata. Waliigaluu gaafata. Of kennuu gaafata. Qabeenya keenya kennuu gaafata. Lubbuu keenya kennuu gaafata. Waan baay'ee nu dhamaasuu danda'a keessa darbuuf. Jecha qofaan akkasin dhaabbanna akkas taana kan jedhu qofti gahaa miti hunda keenyarraa tokko keenyarraa irmijjaa barbaachisu kan nu gaafatudha haalli har'a nuti keessa jirru kun. Kanaaf qabeenya keenya kennuudhaan kan qabnu damooza keenya kennuudhaan hundi keenyu wal deeggarree wal tabaabbarree haala nageenya keenya kan keessaas kan alaas nurratti aggaamame kana ofirraa ittisuuf damooza keenya kennuudhaan tokkoffaa karaa sanaan deemuu danda'uu qabna hundi keenya kan jedhu. Loltummaanis yoo ta'e silxanaan kan kennamu yoo ta'e silxanaa sana fudhannee of qopheessuudhaan dirqama narraa eegamu nan baha. Akka hojjettoota yunivarsiitii Bulee Horaatti kanaan dura deeggarsa taasisaa turu kan dubbatan hojjettoonni yunivarsiitichaa ammas hanga biyyi keenya nagaa argattutti deeggarsa barbaachisu kan taasisan ta'uu simaniiru. Biyyi takka biyya ta'e itti fufiisaa fi birmadummaan biyya sanii eegamuun akkuma barbaachisaa biyya birmadummaa biyyi eegachuu hin dandeenye. Yeroo isaan biyyoota biraa keessa battanamanii maanummaa isaanii dagatan argina. Kanaaf rakkoo juntaa wal qabatee biyya keenya irra gahe akka yunivarsiitii Bulee Horaatti uummata keenyaaf caasaa hawaasa yunivarsiitii Bulee Horaa keessa jiran duudii mariisisuun miindaa keenya hunda ji'a tokko akka arjoonnu kawaadaa galle yommuu ta'u nutis dabalataan hamma aarsaa lubbuutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuuf dhiiga kennallee kennuu jira jechuudha. Haleellaa raawwatame irraan kan ka'e armaan duras deeggarsa kana goonee jirra ta'uu haalli biyyi keenya amma keessa jirtu balaa qaamonni biyya kana diiguudhaaf socho'aa ittiin jiran karaa kaaba biyyattiitiin isa kana qolachuudhaaf gatii raayyaan ittisaa kaffalaa jiru. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa gama isaaniitiin raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun dirqama waan ta'eef hojjettootaa fi hawaasa yuunivarsiitichaa waliin mari'achuun deeggarsa taasisuu kaasuun hawaasni fi hojjettoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa mindaa isaanii ji'a tokko birrii miliyoona 19 olii fi dhiiga arjoomuun raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa taasisuu himaniiru. Yeroo ammaa biyya keenya dhiibbaa adda addaa keessa rakkoo garaagaraa keessa jiraachuu isii ni beekama. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa nagaaf tasgabbii biyyaa mirkaneessuuf aarsaa guddaadha kan kafalaa jiru. Kanaaf nuti hojjetaaf hoggansi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti argamu raayyaa ittisaa keenya bira maaliin dhaabbanna jedhee marii taasisuudhaan murtii irra geera waan lama irratti murtii dabarseera. Inni jalqabaaf inni tokkoffaan kan amma gochaa jirru dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf arjoomu waan ta'eef
bu'uuruma kana dhiiga arjoomaa jirra jechuudha. Inni lammaffaan immoo mindaa keenya ji'a tokko raayyaa ittisa biyyaatiif kennuudha. Akka waliigalaatti hojjetaan keenya mindaan ji'aasaa gara miliyoona 19 achi ol ta'u raayyaa ittisa biyyaatiif arjoomuuf waadaa gallee jirruuf isa kanan kennina. Kanaan raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuudhaan nagaaf tasgabbii biyya keenya ni mirkaneessina.